Harka fuunee akkam jirtu abdiidha miiltota irra chaanaalii keenya sabskraayibii gochuun dagatina. As keessatti stringii yookaan daataa taayipii stringii kan jennu maal fakkaata haala kamiin fayyadamuu akka dandeenyutu waliin ilaallaa jechuudha. Stringiin one of useful data type warreen ta'anidha. Yeroo hedduu wantoota nuun itti fayyadamnu keessaa yookaan data type nuun itti fayyadamnu keessaa inni tokko stringiidha jechuudha. Stringii keessatti barreeffamoota walitti fufoos ta'uu danda'a. Kan nuun fayyadamnu jechuudha. Stringii maal akka fakkaatu meetodii akkam akkamii akka itti fayyadamnu wajjin ilaallachuudha gaxumuraatti nu waliin ta'a jenna. Fakkeenyaaf stringii yeroo fakkeenyaaf haaluma inni jiru tokkoon waan gochuu barbaannu yookaan immoo printii gochuu barbaannu yookaan konsolii fayyadamna jechuudha. Console jennee dot write jenna fakkeenyaaf write jennee bakka kana keessatti miiltoo take jenna jechuudha. So isa booddee start jenna. Kuno resultiin isaa nuuf dhufee jira miiltoo take jedhee ba'ee jira jechuudha. Kana keessatti gaama fakkeenyaaf barreeffama tokko barreessinee new line itti ce'uudhaaf wanti nuun fayyadamnu maalidha? Right line dha yookaan immoo console.writeLine kan jedhu meetodii fayyadamnu ni qabna jechuudha. Haa ta'u garuu as keessatti wanti hin fayyadamuu barbaade koodii line tokkoon barreeffama line lama printii gochuu yoon barbaade maalin godhaa isa jedhudha jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti maalin godha backward slash godheen inni godha jechuudha. Kana jechuun maala miiltoo jedhee gara new line akka inni darbuufidha jechuudha. Kanaaf iyyuu haala kanaan isheen kun amma maal gooti line koodii line tokkoon barreeffama line lama akka inni nuuf baasuufidha jechuudha. Fakkeenyaaf wanti nuun gochuu dandeenyu maal ture? console.writeLine jennee miiltoo jennee ammas console.writeLine or write jennee amma maal jechuu qabna ture? Teekii jechuu qabna ture jechuudha. Line lama irratti baasuudhaaf. Garuu amma wanti hin fayyadame maalin godhe? Backward slash dhaa fi inni yeroon kaa'utti maal ta'a jechuudha. Wanti kuni gara line lamaatti dha jechuudha kan inni ta'u jechuudha. Akkuma argaa jirtanii asii gubbaadha miiltoo teekii jedhee jira jechuudha. Kun immoo maaliif nu fayyada? Line tokko fayyadamuudhaan koodii line tokkoon barreeffama line hedduu gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanatti sammas dabaluu ni dandeenya jechuudha. Bakka kanatti dhufnee maal jenna? Inni jennee waan biraa yoo barreessine maal jenna ammas inni maal godha? New line itti darba jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma line meeqa ta'a jechuudha? Line 4 ta'a jechuudha. Kan erga goone booddee start jenna. Akkuma argaa jirtanii line 4 irratti ba'ee jira jechuudha. Kanadha. Kana malees immoo fakkeenyaaf barreeffama tokko variable tokko gubbaarra gooneetitu haala ittiin fayyadamnu laalla jechuudha. Fakkeenyaaf as gubbaarratti string miiltoo jedha fakkeenyaaf miiltoo jedheenini miiltoo kanarratti immoo value inni baatu maalidha? Fakkeenyaaf miiltoo mataa isaa ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf kana erga ta'e booddee amma maal gochuun barbaadanii kan inni gochuu barbaade miiltoon kun leengiziin isaa meeqadha yookaan immoo jechoota meeqa akka of keessatti hammatee jiru ilaaluudhaaf maal gochuu nan danda'a jechuudha. Bakka kanatti variable miiltoo jedhu sana tuqee isa booddee bakka kanatti immoo maal hin jedha? Leengiziin jedha jechuudha. Kana keessatti amma maalin accessii gochaa jira jechuudha. Leengizii array leengizii variabiliin sun holdii godhee jiru meeqadha isa jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf 7 jedhee 7 jechuun immoo lakkoofna gaama 1 2 3 4 5 6 7 jechuudha. Qubee meeqa qabatee jira jechuudha? Qubee 7 qabatee jira jechuudha. Spacing akka qubeetti lakkaa'ama jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti qubeen as keessa jiru meeqadha? 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 qubee meeqa jira? 11tu jira. Garuu spacing isheenii miiltoodhaaf teekii gidduu jirtu kunis maalitti lakkaa'amti? Leengizii keessatti ni lakkaa'amte jechuudha. Spacing duukaa meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. For example yeroo ilaallutti meeqa ta'e jechuudha? 12 ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu leengiziin kan inni dabalatu maalidha? Kan biraani spaces ni dabalata jechuudha. Kana malee maalidha?
Fakkeenyaaf qubeen as keessa jiru hundumti isaayyuu gara upper case'itti akka jijjiiramu yoo barbaade amma fakkeenyaaf yoo asii hubachaa jirtu ta'e hiiltoo kan jettu kuni qubee xixiqqaadha asiis kunis qubee maalidha xixiqqaadha jechuudha. Qubii kana guutummaa isaa immoo gara qubee guddaatti deebisuu yoo barbaade maalan godha bakka kanatti dhufee to what upper hin jedha jechuudha. Kana booddee kun meetodiidha sababii ta'eefi maalan godha haala kanaan hin godha jechuudha. Kana booddee amma maal ta'a yeroo printii ta'uu keessatti qubeen suni qubee gurguddaa ta'etu maal ta'e bayeer jira jechuudha haala kanaan. Kanaaf iyyuu qubee kana gara apperitti deebisuudhaaf to upper jenna jechuudha. Akkasumas immoo kana qofaas immoo miti jechuudha. Fakkeenyaaf lowerii gochuudhaafis yoo ta'e maal jenna jechuudha bakka kanatti lowerii jenna jechuudha. So kana booddee yeroo ilaallutti maal ta'e hundumti isaayyuu qubee maalii ta'e qubee xixiqqaa ta'ee jira jechuudha. Haala kanaanis waan ta'uu ni dandeenya jechuudha. Wordii kana keessas immoo jecha barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Jecha haala kamiinitu barbaanna seedhuuf immoo bakka kanatti maal jenna contains jenna jechuudha. Qabatee jira jecha fakkeenyaaf jecha teekii jedhu kana qabatee jira kan jedhu cheekii gochuuf yoo ta'e fakkeenyaaf starting jedha. Yeroo kana maal jedhe true naaf deebisa jechuudha. Buuliyaaniidha jechuudha kan inni naaf deebisa. Sababiin isaa maaliif jechi suni achi keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf jecha achi keessa hin jirre tokko waan godha fakkeenyaaf abdiin jedha. Yeroon kana godhutti maal gochuu qaba falsiin deebi'uu qaba. Sababiin isaa jecha sana keessa jiraamoo hin jiru jechuudha. So kanadha jechuudha. Contains kan jettu kun jechoota tokko keessa barbaaduudhaafitu nu gargaarti jechuudha. Amma miiltoo jedhee miiltoo jechuun jechi isheen jettu kun maalidha variabilii ishee kanadha jechuudha. Variabiliin kun immoo kan isheen ol dhiigooteertu maalidha jecha miiltoo ta'e jedhudha jechuudha. So as keessatti 0 jechuun indexingiidha jechuudha inni kun yookaan immoo bifa indexingiidha yookaan indexed ta'een accessii gochuu yaadaa jira. Kana keessatti maalidha jechuudha. M 0 I tokko I inni taanu meeqadha lama ta'a. Haala kanaan jechuudha 0 irraa ka'eetu lakkaa jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroon 0 jedhu kanatti maaltu naaf dhufuu qaba? M tu naaf deebi'uu qaba yookaan immoo M display gochuutu irra jiraata jechuudha. So akkuma argamu kanatti kun naaf deebisee jira jechuudha. Fakkeenyaaf immoo tiinii meeqarra jirti fakkeenyaaf tii isheen kun meeqarra jirti 0 1 2 3 4 irra jirti jechuudha. 4 yeroon godhutti maaltu display naaf ta'uu qaba jechuudha amma tiidha jechuudha. Haala kanaanis bifa indexingii ta'een accessii gochuu ni dandeenya jechuudha. Isaan immoo fayyadamne indexii isaas immoo baruu ni dandeenya. Amma indexichatti fayyadamne jecha sana yookaan immoo qubee sana argachuu dandeenya. Amma immoo wanti nuun wajjin ilaallu maalidha? Indexii isaaniitti jecha sanatti fayyadamuudhaan indexii isaanii bukee ga'uunis ni dandeenya jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo maal jenna jechuudha bakka kanatti indexes of jennee as keessatti maal jenna fakkeenyaaf kan teekii kan jedhu kun indexiin isaa maalii meeqarra jira kan jedhu kana ilaaluudhaaf bifa kanaadha jechuudha kan inni goonu. Yeroo kana startii yeroo goonutti maal ta'a jechuudha indexii isaa nuuf deebisa jechuudha. Indexii inni nuuf deebise meeqadha 8dha jechuudha. 8 jechuun emmiin duwwaa 1 2 3 4 5 6 7 8dha jechuudha. Jechaas keessa hin jirre yooni indexii isaa barbaade immoo maal naaf deebisa la? Jechaas keessa hin jirre yoon yookaan wanta as keessa hin jirre yoon barbaaduudhaaf yaalee maaltu naaf deebi'a? Yeroo hundumaa jecha as keessa hin jirre yeroo barbaadnutti maal nuuf deebisa? -1 kan jedhu yookaan immoo jechi sun achi keessa akka hin jiraanne jechuutu maal nu godha jechuudha. Inni kun representii godha jechuudha. Kanaaf iyyuu amma jechi kun sana keessa waan hin jirreef maal deebisee jira jechuudha? -1 dha jechuudha. Jechoota as keessa jiran keessaa jechuudha. Iddoo ta'e ka'ee amma xumuraatti akka inni baasu barbaade fakkeenyaaf L-dhaa kaasee ammasitti akka inni baasu hin barbaade yoo ta'e maalan godha jechuudha starting point qofan kennaaf jechuudha. Bakka kanatti maalan jedha jechuudha dhufe sub stringii jedha jechuudha. Sub stringii jedhee immoo as keessatti index isaa yookaan immoo bakka inni jalqabu sanan kennaaf jechuudha. Fakkeenyaaf 3 jedha as keessatti jechuudha. So ergan kana jedhee booddee magaa isaa jalqaba jechuudha. Indexii 3 irraa jalqaba jechuudha. Indexii 3 immoo yoodha L-dha jechuudha gabaabaatti. Haala kanaanis elementoota walakkaadha yookaan immoo gidduudha maal gochuu dandeenya? Accessii gochuu ni dandeenya jechuudha. Kana malees immoo substringii kanatti fayyadamne maal gochuu dandeenya? Starting pointidhaa fi end point isaas kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf
LTOO dhaati amma tiisa jalqabaatti akka inni dhufu yoon barbaade maalin godha jechuudhaani starting point isaa san kaa'af deebi'ee bakka kanatti immoo maalin kaachuudha leengizii isaa ammanni fudhachuudhaan irra jiraatuniintu define godhaafi jechuudha. So fakkeenyaaf leengizii isaa 4 godha amma o qofaatti akka inni fudhatu gochuudhaafi leengizii isaa yoon 4 godhe more yookaan 4 godha jechuudha. akkuma argitan amma maalitti baase amma ootti baase jechuudha. Kanaaf iyyuu amma oota xumuraatti akka inni baasuu fi leengiziinsa qubee 4 duwwaa qubee 6 akka namatti yoon godhe isa gaa jechuudha. Ispeesii kana waan dabalatu fi gara maalii kanatti dhufa gara T kanaatti dhufa jechuudha. Kanaaf iyyuu amma kun akkuma argitanii haala kanadha jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Kutaa itti aanu wal arginaa yaadaaf qeeqa qabdan koomentii gubbaa nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Galatooma.